raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Simbirroo mariishasha laftarraa mabarikaata bariina walamna laata. Simbirroo mariishasha laftarraa mabarikaata bariina walamna laata. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Ashamaa harka fuunee akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, kun qophii keenya nadhii aadaati. Sagantaa keenya irraatiin mararoo yookiin hariiroo misirroon gaafa gaa'ilaa dhaammattuu isinii dhiyeechina. Qopheessan Lammii Jabeessaa, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa, kan isinii dhiyeechummoo Gurmeechaa Gammachuuti. Oromoon aadaa, seenaa fi eenyummaa isaa haala adda addaatiin ibsata. Keessumaa aadaa isaa haala bareedaa fi hawwataa ta'een ibsata. Aadaa Oromtichaa tarreessuun hanga urjii lakkaa'uu ulfaatullee akka fakkeenyatti aadaa nyaataa, uffannaa, fuudhaa fi heerumaa, ayyaaneffannaa, walgargaarsaa fi kanneen biroo kaasuun ni danda'ama. Kanneen keessaa aadaa fuudhaa fi heerumaa yoo ilaalle hawaasni Oromoo hundi haala wal fakkaatuun yookiin garaagarummaa xixiqqaa qabuun gaa'ela isaa raawwata. Kaan naqataan, kaan hawweedhaan, kaan sabbatmariidhaan, kaan immoo butiidhaan mana dhaabbata yookiin warrooma. Aadaan Oromtichaa inni jaallatamaa fi kabajamaan naqataan wal fuudhuu kan jedhu ta'uu isaati. Egaan akka aadaa Oromootti sirna fuudhaa fi heerumaa naqataatiin gaa'elli kan raawwatu fedha gurbaa fi intalaa irratti yookiin fedhii maatii irratti ta'uu danda'a. Kana keessattis kennaan barbaachisu intalaa fi maatii ishiitiif ni kennama. Maatiin lameenis walii galanii cidha beellamatu. Yommuu guyyaan cidhaa torbanitti galus intalli kennamtuu hiriyoota ishee waliin weedduu eegalti. Kunis hanga guyyaa cidhaatti galgala ittuma fufa. Mararoon damee afoola Oromoo keessaa isa tokko yoo ta'u, gama dhiiraatiinis ta'ee kan dubaraatiin walaloo humna garaa nama raasuu kan qabudha. Haalli ittiin sirbamus ta'ee ergaansaa miira namaa kan kakaasuu fi yaada guddaa namatti naqee kan nama boochisudha. Yeroo baay'ee mararoon dubaraa meeshaa aadaa dibbeedhaan waa ileeffamee waan taphatamuuf daran miidhaga. Sirna fuudhaa fi heerumaa naqataa keessatti intallii fi gurbaan kan wal fuudhan fedhii maatii isaaniitiin yookiin fedhii walii isaaniitiin ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee garuu keessumaa gama dubaraatiin fedhiin ishii eegamaa fi hin turre amma haalonni jijjiiramaa jiraataniyyuu maarree dubarri tokko osoo ishiin hin barbaadin yommuu heerumsiisan koomishii mararoodhaan ibsatti. Kana garuu kan ibsattu fuulaa fuulatti osoo hin taane guyyaa kennaa hiriyoota ishii waliin dhoksaadhaan gara borootti naanna'anii weeddisu.
Uummanni Oromoo durii kaasee yaada yookiin ilaalcha ergaa falaasama gaddaa fi gammachuu qabu afoolan dabarsaa ture. Afoolli Oromoo calaqqee aadaa Oromooti. Dilbii bara dheeraati. Cirracha yookiin akkuma galaana bishaanii waan ta'eef waraabamee lakkaawamee akkasumas dhadhamamee kan dhumuu miti. Sagantaa keenya keessatti afoola akka galaanaa uummanni Oromoo fi golli Oromiyaa qabdu keessaa mararoo gaa'ilaa irratti xiyyeeffachuun waan isiniif dhiyeessinuuf nu caqasa. Eloko keessumaan dhufee kahiis kukuufii yaguguuftu koo situ jaallatee mammadoo. Aadaa warra Oromoo keessatti mararoon gaa'ilaa shamarran Oromoo biratti baay'ee jaalatama. Xiyyeeffannaan weedduu isaanis tokko soddaa arrabsuu yookiin ceephaa'uudha. Kan biroo immoo mararoo yookiin seenaa dhaamuudha. Durbi Oromoo heeruma irratti bo'aa kan mararoo dhaaman yookaan hiiroo dhahatan sababii maatii fi qomoo isaaniirraa adda ba'uu waan jibbaniif qofa miti. Fedhii malee heerumuun, umurii malee heerumuun sababii biroo ta'uu mala. Fakkeenyaaf durbi tokko fedhii ishii malee heerumuu ishii walaloo mararootiin quuqqaa garaa ishee haalota sadiirratti hundaa'uun ibsachuu jalqabdi. Haalonni quuqqaa kanneenis umurii malee heerumuu, fedhiin ala horiidhaan jijjiiramuu fi wal caalchisuu ta'uu danda'a. Mee kanneen tokko tokkoon haa ilaallu. Hennaa naamayaa kaloo hin hafin ajjeerradhu, seenan naamayaa haadhoo hin rafin dhaggeeffadhu jechuun komii qabdu walaloodhaan ibsuu eegalti. Keessattuu gurbaan heerumtuu baay'ee fokkisaa yoo ta'e akka itti aanutti weeddifti. Yaa biyya abbaa koo, yaa biyya noolee, yaa badabbaa koo heeruman oolee, yaa warra keenyaa maaf nama waamtuu farsoon baanettoo daadhii bookattoo, maaf nama laattuu naman taanettoo dhiira lallaaftuu sanyii doofattoo jechuun naman taane fi fokkisaatti heerumuu ishee ibsatti. Umuriin ishii osoo hin gahin kan heerumsiisan yoo ta'e immoo komee qabdu akkas jechuu weeddifti. Harmi koon baanee hin quuqxe malee, laanni koon geenye na quufte malee, ulee geeshee muruu maaf na laattu haadhoo koo anuu beekeen buluu, iddoo ciisa koo gumbii dhaabbadhu, cabaa arbaata koo dilbii kaawwadhu, dibaa mataa koo samaa kaawwadhu, gomboo gumaataa hundatu baataa, na jala buutee akka tumaataa, hin geenyeen geessee fagoon dhiyaattee, yaa obbolee koo gadi ba'aatii gorbatti siiksaa, guyyaa kennaa koo torbeetti hiiksaa, gaafa torbee koo kurneetti hiiksaa, gaafa kurnee koo malli funyoo koo jettee komii maatii isheerraa qabdu ibsatti. Eloko karaa mana kee koraatii buusii kora dabalii koraatiin karaa gora na buta garaan na kuta mammadoo. Walaloo armaan olii keessatti intalli akka heerumaaf hin geenye tokkoffaa harma ishii waabeffachuudhaan ibsatti. Aadaa Oromoo keessatti mallattoo ta'uudhaan waan ibsu qaba. Durba takka harmi ishee hin baane yoo jedhamu xiqqoo ta'uu ishee agarsiisa. Harmi ishee ba'ee qomarraa yoo mul'atu garuu geessuu ta'uu ishee mul'isa jechuun heerumaaf kan hin geenye ta'uu ishee wantoota adda addaa waabeffachuun ibsiti. Komiin durbaa mararoo keessatti calaqqisu inni kan biraa otoo hin jaalatin horiin yookiin qarshiin jijjiiramuudha. Walaloon armaan gadii illee kanuma dhugoomsa. Waddeessa qe'ee mummurtu seenee mummurtaniiree, guddiftuu ijoollee haasoftuu qe'ee gurgurtu seenee gurgurtaniiree, anji'an se'ee laaftoo halkanii anjiran se'ee nattoo maltanii, yommuu anxinnoo siree dhadhooftee ururuu jettaa, amma maal goonan barcumaa xooftee qarshii lakkooftee gurguruu jettaa, yommuu na biraa dirribee jettaa, dirribiin dhufnaan dirribee gattee, dirribii koo jettee horiidhaaf jettee dhalakee gattaa. Qarshii qiraacii darbattee keessaa yoo re'een dhaltee shumburee jedhii, yoo hiriyyeen dhuftee gurgure jedhii, geedoo gamattii meezoo lamattii, gimbii gamattii birrii lamattii, baddaan addaatee guggubee baasee abbaan hammaatee gurguree nyaatee. Walaloon kun heeruma bittaa fi gurgurtaatti fakkeessuun ibsa. Akkuma beekamu gurgurtaa keessatti horiin yookiin meeshaan gurguramu tokko eenyutti meeqaa fi yoom akka gurguramu murteessuuf yaada kennuu hin danda'u. Intalli mararoo kana weeddiftus heerumni kanarraa adda akka hin taane weeddisuudhaan warra gurgurtaa gaggeessan kana komatti. Fedhiin osoo hin ta'in horiif jecha haala kanaan ishee kennuun isaanii gurgurtaarrayyuu darbee du'a akka itti fakkaate himatti. Haa ta'u malee aadaa Oromoo keessatti dubarri hundi haala kanaan heerumti jechuu miti. Garuu fedhii isheerra qabeenyi dhiiraa akka caalu geeraraan yommuu ibsu ni mul'ata. Fakkeenyaaf caalmaa abbaa horii mul'isuuf akkanaan geeraru.
Naqamtee kumsaatu caalaa kumsaa moriitu caalaa naqatee durba fuudhuuf abbaa horiitu caalaa naqamtee kumsaa morii naqabde gumjaan horii jechuun kan geeraran kanumaafi. Burqaan komii durba tokkoo fedhiidhaan ala horiidhaan jijjiiramu yoo ta'u inni sadaffaan ammoo wal caalchisuudha. Durbi Oromoo guyyaa cidhashii mararoo weeddisaa kan boossuuf sababii jiran keessaa tokko yaaddodha. Yaaddoon garuu maatirraa adda bahuu jibbuu qofa miti. Qarree dhabuu fi dhiibban gama dhirsaatiin ishiirra ga'uuf jirus kan yaaddeessan keessaa kan biroodha. Kana hundaa walaloo mararoo armaan gadi irraa hubachuun ni danda'ama. Yaa cilaaddanii kan qarmii keessaa, yaa obbolaa koo sin jiraattanii kan lammii keessaa, mana abbaa ofii akaayiin nyaataa mulluun irbaataa koflanii nyaatuu, mana abbaa ormaa astaa'in saadaa ka'iin ifaataa mukuut irbaataa gommanii taa'uu. Yaa aayyolee koo mana haadha ormaa akka durii koo olin arreeduu nattiin bareeduu gulantaan darbuu guduunfaan arguu. Harmee yaa haadha koo hiriyee waamii waa'ee qarree koo itti naa himii qarreen koon galtuu garaan koof fayyuu jedhu. Koo birriidhaaf jettee birriituu gattee birriin horiidha hidhattee keessa gochuma keessa mammadoo. Yommuu intalli haala kanaan yaaddoo ibsachaa hirqiffattee boossuu hiriyoonni durbaa immoo jalaa qabuudhaan akkas jedhu. Agadaa quncee nyaatuu jajjabaadhu yaa hiriyee manna abbaa hundeen taatuu alagaan firan taatuu gombisaan tarree galee boobee lagan dhaabinii eenyufaa qarreetti hafee boossee namarraasinii jechuudhaan weeddisaa jajjabeessu. Gama birootiin hiriyoonni ishee eega heerumtee booda mala ittiin buluu qabdus yoo gorsan akkas jechuu weeddisu. Mana naarsinii maal nyaatte jedhaa cal jetteen taa'inii maal yaadde jedhaa minjeen gaggeessinii maal dhaamte jedhaa ibiddin dhaaminii gandaa si yaaminii garaa bal'adhuu sii kennan nyaadhuu siin jedhan baadhuu xinnaa guddisii guddaa dubbisii hirii geessisii ka'ii teessisii jedhu. Intalli heerumtuu marartee haadhaa fi hiriyoota isheetiif qabdu karaa adda addaatiin weedduu mararteetiin ibsatti. Fakkeenyaaf durbi tokko yeroo mana warraa jirtutti hojii mana keessatiinis ta'ee hojii alaatiin haadha ni gargaarti. Yeroo heerumtu garuu gargaarsi kun ni hafa. Ba'aan hojii mana keessaa hundumtuu haadha irratti dabalamaa jechuudha. Kanaaf ulfina hojii sanaa waan beektuuf guyyaa heerumaa walaloo tarreessitee bo'aa akkas jechuun marartee haadhaaf qabdu mul'ifti. Utubaa golaa muktirkoo cabee yaa aayyolee koo hundumtuun sobaa sitiddoo dhabee. Hammaaran daakaa hambaa guggubaa ammaana yaaddaa gaafa dhukkubaa galgalli dhufnaan jabbiin marrannaan bukoon qallannaan gara bariitti mana banuutti kosii haruutti buusaa bishaanii buusaa ibiddaatti guyyaa keessummaa dhiba keessumaa yaa aayyolee koo yoo gabaa galtuu beelli kee nafuu dhaga'ee nufuu anaanaa cufuu yommuu beeloftuu migira nyaadhuu yommuu na yaadduu shimbira gaaffuu shimbira keessaa dimbiccee gaaffuu manarra teessii hunda dhageessii jetti. Mararoo armaan olii keessatti boo'icha durbaatiif sababii kan ta'u tokko haadhaaf yaaduu akka ta'e yoo hubatamu karaa biraa immoo ga'een durbaa hawaasicha keessatti maal akka fakkaatu hubachuun ni danda'ama. Gama biraatiin immoo hiriyee durbashiitiif marartee qabdu yoo ibsitu akkas jetti. Qabee xinnayyoo hodhinaan jedhuu maal jedheen hodhaa hiriyee dhoksaa obsinaan jedhuu maal jedheen obsaa. Hiriyee marii malanaa malii waddeessi jigee harbuu rukutee fageenyi dhibee gargar nukutee fageenyi duulaa gargaruu duunaa hantuunni dhaltee darguutti galtee wal arguun keenya abjuutti galtee abjuu halkanii waluun arganii jechaa jaalala hiriyoota kan yeroo dheeraaf dhadhamachaa turte yaadattee boossi. Lakoo birrituu nalaa mitattee deessee ergattee teessa dulluma keessa mammadoo. Walumaa galatti haalli dubarri heerumuuf jettu mararoodhaan yaada ishee ibsattu garaagara ta'ullee qabiyyeen isaanii walirraa fageenya qaba jennee amannu. Aadaa gaa'elaa yookiin warroomii keessatti mararoon gaa'elaa shamarran Oromoo biratti beekaman kana qofaa miti. Oromiyaan akkuma bal'ina ishee afoola dhimma kana wajjin wal qabatan hedduu qabdi. Dhimmoota akkasii kanneen sakatta'anii waraabanii qindeessanii barreeffamaan dhaloota dhufuuf dabarsuun dirqama hayyoota Oromoo mararraa eegamuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin nadhii aadaa keenya kan har'aaf qabanne kanuma. Nama torbanii nuunaa jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa deebanaa. Mana kee gadi.
raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.